guddaa galatoomii egaa akkumatti jalqabarra kaastee magaalaan Finfinnee torban dabarsine kana keessa gama hawaasummaa siyaasaa fi dinagdeetiin dhimmoota gurguddoo garaagaraadha kan isheen keessummeessaa turte. Nutis isaan keessaa dhimmoota muraasa filannee kan isin biraan ga'uuf jennu jalqabarratti gaa dhimmi nuti ilaaluuf jennu konfiraansiin dhaabbilee amantaa idil addunyaa isa tokkodha. Egaa konfiraansiin dhaabbilee amantaa idil addunyaa sadaffaan magaalaa Finfinneetti kan inni gaggeeffame torban dabarsine kana keessadha. Kana irrattis egaa qondaaltonni mootummaa olaanoo biyyoota garaagaraa irraa dhufan kan isaan argamanii jiran akkasuma immoo kanneen biyya keessaas irratti argamanii kan jiru fakkeenyaaf pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee dura taa'aan gamtaa Afrikaa bakka buutonni dhaabbilee amantaa biyyoota garaagaraa irraa dhufan konfiraansii kana irratti kan isaan hirmaatanii jiran. Hooggantoonni dhaabbilee amantaa Afrikaa keessa jiran immoo maal gochuu qabudha kan isaan kaasanii jiran guddina misoomaa fi nageenya biyyattii yookaan ardii Afrikaatiif sagalee ta'uu akka qabanidha kan konfiraansii kana irratti ka'ee jiru. Kun dhimma magaalaa Finfinnee keessummeessite keessaa isa tokkodha. Gara dhimma lammataatti wayitaa darbinu magaalaan Finfinnee egaa fooramiiwwan gurguddaa akka idil addunyaa akka biyyaalessaa fi akka magaalaa Finfinneetti gaggeeffamu kan isheen keessummeessaa ooltu torban dabarsine kana keessas fooramiin faayinaansii Itoophiyaa guyyoota lamaaf turu godambaa saayinsiitti kan inni gaggeeffamaa jiru. Kunis egaa as gubbaatti hooggantoonni mootummaa olaanoo pirezidaantonni baankii biyya keessaa fi alaa akkasuma bakka buutonni dhaabbilee maallaqa idil addunyaa fi deeggartoonni misoomaa biyyootan garaagaraa dhufan as gubbaatti kan isaan hirmaatanii jiran. Egaa kana qofatu hin taane fooramiin investimentii Itoophiyaa 2025 kan inni taa'amee jiru torban kana keessadha. Kana gubbaattis pirezidaantii Taayyeen akkasuma qondaaltonni mootummaa olaanoo fi investoroonni biyyoota garaagaraa irraa dhufan as gubbaatti kan isaan hirmaatanii jiran. Fooramichis egaa qindoomina jiru cimsuun keessumaa akka ardii Afrikaattis haa ta'u akka Itoophiyaatti carraalee investimentiin akka babal'ataniif haalota mijataa uumuu irratti kan inni gaggeeffamaa ture. Kun torban dabarsine keessa magaalaan Finfinnee dhimma isheen keessummeessite keessaa isa kan biroo jechuudha. Dhimmi kan biraa magaalaan Finfinnee torban dabarsine kana keessa keessummeessite keessaa leenjiin hooggansaa isa tokkodha. Milkaa'inoota argaman akkaataa itti fufsiisuun danda'amu irratti gaa leenjiin hubannoo cimsuu kan hooggansa sadarkaan jiruuf kennamee jira. Kunis mata duree badhaadhina biyyaaf gahee hundaa kan jedhuun kan kenname yeroo ta'u magaalaa Finfinnee gara badhaadhina hunda galeessatti ceesisuuf maaltu hojjetamuu qaba kan jedhe leenjii kana irratti kan inni ka'ee jiru. Keessumaa hojiin torba 24 murteessaa akka ta'ee fi kuncimee itti fufuu akka qabu akkasuma hojiin ijaarsa dhaabbilee akkasuma kanneen immoo jireenya hawaasaa fooyyessuuf hojjetaman magaalattii dorgomaa taasisuuf hojiiwwan jalqaban cimanii itti fufuu qabu. Seenessa waloo akkaataa kamiin lafa qabsiisuun danda'ama kan irrattis qindoominaan akkaataa kamiin hojjechuu qabna kan jedhu irrattis mariin bal'aa taasifameetu kan ture. Kunis torban dabarsine keessa magaalaan Finfinnee waan keessummeessite keessaa isa tokko jira. Gara dhimma kan biraatti wayitaa dabarru fiigichi daandiirraa kan inni gaggeeffame torban dabarsine kana keessadha. Fiigichi daandiirraa kiiloomeetira 5 uwwisu addabaabayii masqalaatti kan inni gaggeeffame torban dabarsine kana keessadha jira. Egaa kunis mata duree faayidaa Itoophiyaaf jedhuun kan gaggeeffame yeroo ta'u kaayyoon isaas keessumaa waraqaa eenyummaa faayidaa irratti karaa ispoortiitiin hubannoo uumuu fi muuxannoo akka magaalaa Finfinneetti gama kanaan jiru babal'isuu irratti xiyyeeffateetu fiigichi kun kan inni gaggeeffame jira. Fiigicha kana irrattis kan hirmaatan eenyu kan jedhuu fi qondaaltonni mootummaa olaanoon atileetonni bebbeekamoon qaama miidhamtoonnii fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa as gubbaatti kan isaan hirmaatanii jiran. Gara dhimma kan biraatti wayita darbinu mariinii fi akkasuma daawwannaan hawaasa barnootaa magaalaa Finfinnee isa tokkodha. Kunis egaa mariin haala yeroo irratti xiyyeeffate kutaa magaalaa hundatti kan inni gaggeeffamee jiru. Marichis dhaloonni barsiisaan qarama biyyi barnootaan badhaati mata dureen jedhuun kan inni gaggeeffamaa ture. Marii kana irrattis hooggantoonni barnootaa fi barsiisonni hirmaataniitu kan isaan jiran. Marii kanaan boodas egaa keessumaa hojiiwwan misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamanis hooggantoonni fi barsiisonni marii kana irra turan kan isaan daawwatanii jiran. Bakka isaan daawwatan keessaas giddugalli haaromsaa fi gabbisa ogummaa dubartootaa akkasuma misoomni qarqara laggeenii iddoowwan bashannanaa misoomni koriidarii fi warshaan biddeenaa hojjetaman kanneen daawwataman keessaa isaan muraasa jechuudha. Egaa as gubbaattis hoogganaan biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaaleen Mulaatuu ergaa dabarsaniitu kan isaan jiranii hojiileen misoomaa qulqullinaa fi saffisaan hojjetaman yookaan raawwatamaa jiran irraa muuxannoo fudhachuutiin nutis damee barnootaa keessatti hojiiwwan kanaa ol boonsaa ta'an hojjechuu fi galmeessisuu qabnaadha kan isaan kaasanii jiran. Dhimma magaalaan Finfinnee torban dabarsine keessa keessummeessite keessaa kunis isa tokkodha jechuudha. Magaalaan Finfinnee torban dabarsine kana keessaa dhimmoota gurguddoo garaagaraadha kan isheen keessummeessaa turte. Nutis isaan keessaa muraasa isaanii filanneetu kan isin biraan geenye isinis waan nu daawwattaniif galata qabdu garuma leessattan sin deebisa.